Ashama harka fuunee hordoftoonni Abduu Moobaayil appii jala jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan warra jala qabaa dhuftan Abduu jedhama. Abduu Moobaayil appii sabskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalamaa baga bara 2020 takkarraa gara 2022 tarkaanfattan. Bara 2020 takka kana keessatti ka gadadoo hedduudha dabarsine. Bichuun baratu wal caalaaf osoo hin taane baruma yaa'u kalandarri keessa banamee keessa cufamee yookiin waggaa haaraatti tarkaanfatamu kanuma addunyaan ittiin bultu jechaadhaaf sanis karaa biraatitti namoonni tokko tokko akkam fudhannee fi bara 2020 takka kana keessa gadadoo hedduu keessummeessine tarii sabni akka gartee nuhiititti akkuma gartee biyyuma saniititti akkuma Itoophiyaatitti keessattuu nuti ammoo akka Oromootitti gadadoo hedduudha keessummeessine. Gadadoon waan silaa ilma namaa kana waan saba tokko irratti hin gahaa jedhame hundinuu nurra gahamaati kan keessa dabarsine jechuudha. Hayyoonni keenya jumlaadhaan hidhaa jiranii dhumaatii jumlaadhaa buqqa'iinsa jumlaadhaa beela uumamaa beela namtolchee wanni nama keenyarra hin gahin jiru hidhaa ajjechaa dararaa akka waliigala biyya keenyaatitti ammoo lola sadarkaa addunyaatitti sodaachisaa ta'e lola sadarkaa addunyaatti yaachisaa ta'e lola sadarkaa gartee Afrikaatitti gahama jedhameetiin sodaatame keessummeessaa dabarre jechuudha. Kanaafuu rabbiin bara 2022 kanatti ammoo gahee jedhee nurraa haa dhaabu. Hundaafuu bara kana keessa ka rabbiin haala 2020 takkaa fi 20 keessallee dabarsine kun bara hadhaawadha bara waggaan lameen kunniin jechuudha. Rabbiin asumatti nurraa haa dhaabu. Hundaafuu baga waggaa haaraa 2022tiin gara 2022tiin tarkaanfattan isin jechuu barbaada. Sagaleen adda yoo dhagamte ka rokkeettiidha magaalaan guutuun rokkeettiidha dhiifama. Ajandaa kiyyaa inni itti aanu artist jaalatamaa kabajamaa qabsaawaa ijaa fi gurra qeerroodha. Ijaa fi gurra artistiidha. Artist Hacaaluu Hundeessaa eeganu biraa wareegame ka waggaa lama ta'uuf deema waggaa lama guutuuf deema garuu waan torbaan lamas guute hin fakkaatu haa ta'uti har'a ammoo dhaloota isaa waggaa 38ffaa isaa eega dhalatee addunyaa kanarratti guyyaa nu biraa ajjeefamellee dabalatee haga yeroo har'aan tanaatti waggaa 38ffaa isaa bifa addaatiin yaadatameeti oolee jira. Hacaaluu Hundeessaa qaamaan nu biraa baqatu jechuudha. Haala ajaa'ibaatiin irraallee yaadatame keessattuu mee kan biyya keessatti haala kamiin yaadatame kan jedhuudhaa fi akkasuma ammas waa'ee hidhamuu olamaa guddaa hedduun keessan ni beektan jedheetii yaada. Ustaaz Abdurrahmaan Hussein Xaalibuu jechuudha. Waa'ee kanaatiin wal qabate keessattuu anarraa sheekotii irraa hin qeeqa qaba. Sheekotii maaliif tuuxinaan hin jedhina sheekotii irraa hin qeeqa qaba waan natti fakkaate jechuudha. Waa'ee kana waliin ilaalla haga dhumaatitti na waliin turan isin jira. Jalqaba irratti artist Hacaaluu Hundeessaa. Artist Hacaaluu Hundeessaa ka nu biraa wareegamuyyuu nu biraa qaamaan nu biraa fagaatuyyuu guyyaa takkaafillee dagatamee hin jiru. Sagalee isaa dhabnee qaamaan nu biraa dhabame malee gonkuma Oromoon yoomiyyuu hin dagatu jechuudha. Har'a waggaa 38ffaa isaa eega guyyaa dhalateeti waggaa 38ffaa isaati jechuudha. Har'a bifa addaatiin addunyaa guutuu irratti yaadatamee akkuma isin agartan hiriyoonni isaa saahiboonni isaa akka Oromootitti Oromoon guutuun artistoonni bifa addaatiin yaadataniiti oolanii jiran jechuudha. Kanaafuu diinni isaa ajjeesesi guyyaa takkaaf boqatee bulee hin beeku. Maaliif jennaan diinni nama ajjeesu kan boqatu gaafa gartee waan ajjeesisan itti milkaa'ee yookiin namni waan san dagateedha. Haa ta'uti gumaa isaa baasuu dadhabni gumaan isaa bahuu baatu. Du'a isaa gartee akka du'a diinni akka du'a durriyeedha gartee afaan faajii yookiin afaana hin beekamne godhuudhaaf yaaluyyuu sabni sirriitti beeka jechuudha. Kanaafuu har'a bifa addaatiin yaadatameetti oolee jira keessattuu kan bakka haati manaa isaa jirtutti kan kabajame jechuudha. Sabbatatti laaqana nyaata afeeruudhaanii qaroo dhabeeyyii mana barumsa sabbataa keessatti jechuudha. Laaqana afeertee qaroo dhabeeyyii waliin yaadannoo isaaf godhame irratti baay'ee bifa nama hawwatuuni waan bareedaa irratti dabre jechuudha. Haati manaa isaa dubartii jabduudha akkuma isin beektanii haala saniin sabbatatti dabarse jechuudha. Laanchii laaqana afeeruudhaanii qaroo dhabeeyyii mana barumsa qaroo dhabeeyyii barsiisuu keessatti jechuudha. Kanaafuu Haceen bara baraaniin waliin jira. Hojii isaattuu hojii akkuma gartee namni hin duune wanni jedhamuuf qaama osoo hin taane qaamaan nu biraa godaanuyyuu hojii isaa yeroo hundayyuu ni yaadatama jechuudha. Akkaataan inni itti gartee nu biraa wareegamellee namni qaaliin guddaan sun akkaataan inni itti wareegamellee jechuudha. Akkaataa itti dagatamu miti jechuudha. Nama tokko yoo dhukkubsatee ofii isaati guyyaan isaa gaheera jechuudha rabbiin isa fudhate ni sabbartaa dagachuu dandeessa garuu Hacee akkasitti dhiiga isaa qumaaraan taphatame saniif jecha sabni isaa guyyaa takkaafillee hin daganne. Kanaafuu Hacee bara hundaan sabni kee siyaadataa jiraasi akkasii kaarra haala akkanaa kanaan dabre addunyaa guutuu irratti jechuudha.
inni biraa waa'ee hidhamtoota hidhamuu ulamaawotaati. Akkuma isinuu quba qabdan mootummaan kun egaa Abiyyi dhufe jechuudha. Karaa amantii kanaanii warri biyya bulchuu jechuudha. Akkaataa gartee seeruma akka biyya sanitti akka agarree fi akka dhagahaa turretti illee akkam seetan qoqqoodeeti jechuudha. Kan inni gartee nama nyaatu qoqqoodeeti akkuma isinuu quba qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf bakka takka yookiin waa'ee sabummaatii waa'ee amantiitiin namatti hin ka'u. Fakkeenyaaf biltsiginnaan eega dhuftee waggaa afran kana keessatti jechuudha. Waa'ee sabummaatiini waa'ee oromummaatiini keessattuu nuti akka oromootitti akkasuma sabaa fi sablammoota biroo kan gartee oromoo fakkaatan irratti illee jechuudha. Hidhaan ajjeechaan jumlaadha. Hatta ajjeesanii ittiin qumaara taphachuu bara. Yoo hatta amma fakkeenyaaf abbootii gadaa ka dhiyoo kana akkuma isinuu quba qabdanii ufumaa gartee akka paartiititti ajjeesanii deebi'anii ammoo namto yookiin ammoo nama dhuunfaa godhuudhaa fi ebaluun sun akkas godhe ebaluun sun akkasii saame kan jedhu qumaara akkasii taphataa turanii jechuudha. Nama jumlaadhaan fixaniiti sababa gartee federaalizimii yookiin tigiree kanaaf akkas ta'ee seera kana ittiin jijjiirannaadhaa fi qumaara oromoo akkasiin taphatanii jiranii jechuudha. Qeema isaanii irratti shiftaa bakka biraatii waamanii irratti bobbaasanii buqqaasanii oromoon kuma dhibba meeqatamiin buqqa'ee bakka garagaraatitti rakkataa jira jechuudha. Kanaafi oromummaadhaan haala akkasiisan tunurra gahaa ture. Garuu as keessatti haga tokko karaa gartee islaamummaatiin qabbanaa jechuudha. Biyya san keessatti seenama keessatti illee akkuma isinuu yaadattan waa lama biyya san keessatti kan mootummaan diinni isaa lama yeroo hundayyuu oromummaa fi islaamummaadha jechuudha. Kabiraa mirgi isaanii kabajama yookiin mirgi isaanii eeggama jechuufi miti. Dhiibbaan kagaa biraallee akkuma jirutti ta'ee kan irratti xiyyeeffatanii yeroo hundayyuu diinni hundinuu anaaf rakkoodha jedhee lafa kaahee farraju oromummaa fi islaamummaa jechuudha. Kanaaf duuba amma isaan haga dhufanii oromummaa irratti xiyyeeffatan maaliif lama bakka takka balleessuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Hedduun amma fakkeenyaaf sheekotiin kenna jechuudha. Abbootiin amantiis dabalatee namoonni gartee sheekotiinis jechuudha. Waan kanarratti tarii namoota hedduu kan hin galiniif illee hin jira. Namoota garii ka galeef illee hin jira jechuudha. Maalinni namni hedduun amma fakkeenyaaf gaafatti giree Ustaaz Ahmadiin Jabalfaa hidhanii yookiin ammoo koree bakka bu'oota gartee uummataa hidhanii amma ammoo yeroo kana keessa namni nama hidhuun jiru akkas nama akkas jedhu faana jira hedduudha gara sheekotii gurguddaa jechuudha. Wanni kun dogongora guddaadha. Tigireeleen dhuftee waggaa isii lammaffaa sadaffatti miti jechuudha kan isla sheekotii adamuu eegalte. Bar sheekotii wanni jennuuf yookiin lubbuun namaa wal caalteetii miti. Waan tokkotu jira. Waa'ee Ustaaz Xaalibuu irraa ka'eeti itti isinii dhufa waa'ee Ustaaz Xaalibuu irratti waa'ee qeeqa sheekotii illee itti dhufa. Maaltu jira seetan waa'ee sheekotii qeesotii paastarotii manguddoo biyyaa namoonni akkanaa kunniin hidhaman jechuun sadarkaa dhumaatii beeki jechuun dhumarra gaafa gartee warra kana qofatu naaf rakkoodha jedhame warra kanaatti tarkaanfatamaa jechuudha. Saniif waa'ee isaanii boodarra aanfatan natti fakkaata. Maaliif seetan waan tokkotu jira falmataa roorroo kaa hundi keessanuu ni beeytanii guyyaa takka maal jedhe gaafa gartee waa'ee barattoota Oromoo barattoota yuunivarsiitii weellisu san Dirredhawaa keessatti naqabanii jedhe naqabaniiti natumanii jedhe maaltu na mudate jedhe tubaa san keessatti eega naqabanii naan deemanii booda awwaan natuman hin seene ijaan qabu sababa saniitiin naqusatan jedheetiin yaade jedhe natumanii jedhe ammoo ijaan qabne kana ormi eega gartee uleen sun fakkeenyaaf qaama isaa irra geette akkana jala maali qaamarra osoo hin gahin akkana jala jechuun qaama isaa hidhataa jala qoollifataa jedhe dubbiin namallee kofalchiifti. An ammoo eega na dhayan booda jala eeguma qaamni kiyya ulee fudhate booda jala qaama kiyya guduunfadha jedhe qaamni namaa kun uumamaan jechuun miirri namaa kun hin lolaa miiree jalqaba lolee jalaa guduunfata akka wanti sun gadi hin seenne hatta bar nama tokko qaamni isaa jalaa guduunfame haga tokko yoo waraanameyyuu albeenuu haga yaadame san gadi hin seentu qaamni isaa jalaa guduunfame jechuudha. Kanaafuu ani eegana dhayan booda jalaa gadi jedhaa jedhe uummanni ammoo jalqaba jalaa gadi jedha waan ta'eef yeroo kana jedhe Oromoo ija qabu fixanii duruu na bira geettanii jedheeni jedhe. Sanirratti kan warri tumuslayyuu obbodii ammaa tana tokko keessa tani akkasii naan jechi kiyya kun rifachiisee ulee sanarraa dhaabanii jedhe. Akkasanii gaafa manguddoo fi sheekotii fi warroota akkanaa kana bira geette dubbii dhumaati jechuudha. Amman tana mootummaa waa hedduun biizii ta'eeti jira. Siyaasa hedduudha lola sadarkaa biyyattiitti keessa jira. Dhiibbaa addunyaatti irra jira. Dippiloomaasiidhaan kufee jira. Ikoonomiidhaan kufeeti jira. Waa'ee sabummaadha balleessinaa qabsoo sabaatitti jira. Waa'ee kanaatii fi amantii islaamummaa kan dur akka aadaa ta'ame biyya san keessatti gartee mootummaan dhufaa dabraan hundi gartee irratti xiyyeeffatu san irraa xiqqashu akka waan gartee xiqqashu irraa nagaa fakkeessa jechuudha. Malee ammallee warra kaleessaa caalallee tariinni kun jibbuudha danda'a jechuudha. Wanni waan kana kaasee fi Ustaaz Xaalibuun hidhan. Ustaaz Xaalibuun namni hin beekne hin jirtanii. Ustaaz Xaalibuun fakkeenyaa fi daayirektera
abbaa qabeenyaa gartee nural hudaati TV nural hudaati namni kun bara wayyaanee keessallee darara gargaatu ragahamaa ture nama hayyuudha nama gartee akka biyyaatti akka sabummaatiif akka amantiitti illee nama hayyuu guddaadha namni kun nama gartee waan guddoodha hojjetaa ture saba kanaaf jedheetii yaada ka kanaafuu namni kun bara wayyaanee illee sadarkaa itti biyyarraa gartee baqatee biyya namaa keessa miliqeetiin jiraataa ture haaluma gartee biyya namaa keessa jiru sanitti illee hujii isaa akkasumatti itti fufaa nama turedha duba gaafa gartee jijjiirama jennisan jijjiirama kanarraa maqee kana gaafa dhufisan inni illee kara biyyaatiitti galee kunoo amma hidhamee jedhama amma asirratti hidhamuu isaati miti wanni akkana kun akka dhufu kartee kaa'amte duraanis enuma beeyna garuu sheekotii yeroo biraa yaa jara keenya dhugaa jiru walitti himna sheekotii yeroo biraa waan ajandaa hin taane hundaa waan yaada dhuunfaa isaaniitti galeef jecha qabatanii olii gadi social media kan hundarra biizii godhan ar'aan tana tokko isaanii agarre olamaani gaafa inni bahe ammoo alhamdulillah dhaabee miti dhugaadha alhamdulillah akkuma jirutti ta'e maaf hidhama jalqabuma akkuma isin jedhe olamaa'onni manguddoonni akkuma falmataa rooroo jedhe san duruu ka ija qabu fixxanii alaa ija qabnetu isin hafe akkuma inni jedhe san qeerroon jumlaadhaan ajjeefamaa hidhamaa jira sadarkaa itti olamaa'ota hidhuu fi manguddoo hidhuudha ammoo ofirratti eeydanii moo akka gaafa gartee wayyaanee sanii koreen lakki jumlaadhaan hin hidhamne yookiin kaamil shamsuu ustaaz ahmadiin jabal jumlaadhaan sheekotiin hundi hin hidhamne nama tokkotu hidhameedha moo akkamiidha moo tara taraan waa nyaatuudha moo akkam akka ta'e naan gallean kan ajandaadha yeroo biraa ajandaa sila waan irra dabramuu hin qabne illee social media kanarratti biizii godhan hundi ar'an tana hin jiran jechuudha ulamaani guddaan hagana ga'u kun hidhame namni kun saba isaatiif waa meeqa gumaachaa jira dhuunfaa isaati iyyuu miti jechuudha lubbuun namaa akka wal hin caalletti ta'ee garuu manguddoon biyyaa sheekotiin qeeysotiin paastarootiin namoonni akkana kan gartee namni miiliyoona meeqa isaaniin hoogganamu kan isaanirraa waa baratu kunniin yeroo hidhamanii maaliif hidhamaan gaafii ta'uu qabaa jechuudha haga hidhamu haga hiikamu eeggameetumaanii yookiin ammoo maaliif alhamdulillah hiikamee miti maaliif hidhamaadha aalimni hagana ga'u hidhame hin agarre social media kanatti ni beena sheekotii gartee social media kanatti dubbachuudhaan beekamu tarii namni tokko haa bahu jedhee dubbatamuun beeki yakkaa miti jechuun namni kun cubbuu maaliin hidhame tokko ammoo beeki siyaasa seenu ka jedhu faara jira akka waan gartee nama hidhameef dubbachuun siyaasa taate nama du'eef dubbachuun siyaasa akka waan taate kuni namummaadha kuni yookiin ammoo siyaasa paartii maalii miti namummaadha sila beeki dhugaa dubbachuu fi ummata walloo kan akkanatti gartee dararamaa ture kanaaf illee dubbachuun sila dirqama tureemi sambira dabri ammoo yeroo gartee ulamaa'ii nagayaan mee ati naannoo walloo san illee yookiin ammoo lolatu jira akkasii siyaasan fedhotte amma fakkeenyaaf inni hoo qawwee qaba bosona jira fakkeenyaaf ustaas xaalibuun jechuudha waan nama ajaa'ibsiisu an jechuun fakkeenyaaf amma abbootiin amantii fakkeenyaaf haala kanaa yoo deeman akkamiin fakkeenyaaf mee namnu yeroo biraa waan ajajja isin kennitan akkamiin namni isin irraa fudhata isin hoogganaa ta'uu akkamitti of dagattan ulamaa jechuun hoogganaadha kan namni jala deemuudha kanaaf kuni waan akkana fakkaatutti fakkeenyaaf ulamaa'ota keessattuu adda durummaadhaan ulamaa'otuma miidha tokkoon keessa gartee kan jabaa jedhame nama laafame yeroo hundayyuu beeke kan irratti xiyyeeffatu mootummaan gabroomsan diktaatarri keessattuu biyya keenya keessatti kan irratti xiyyeeffatamu yeroo hundayyuu nama laafaa miti nama laafaa namni maqaa kaasuun jiru kan akka kiyyaa keessanii kan namni maqaa isaa kaasuun jiru jechuudha nama jabaa gartee biyya hoogganuu danda'u nama gartee jabaa waan guddoota akka sabaa hojjetu danda'u nama akkasii irratti xiyyeeffatan jechuudha akkuma gartee Jawaarii fi Baqqalaa akkuma warrootuma siyaasarraa kanarraa fakkeenya fudhaati abbootii amantiillee akkasumatti warrootuma jajjabarraa eegalan jechuudha kanaaf nama hidhame gartee dhugaadha ustaas xaalibuun akka hidhamee borba'uu danda'a amma sa'aatii ammaa kanallee bahuu danda'a garuu maaf hidhame jalqabuma maaliif ulamaa'ota irratti xiyyeeffatame kan jedhu akkamitti sagaleen dhabamte social media kun akkamitti akkana qabbanaa'e kan yeroo biraa waan sila social media kanarratti hagasuun dallee oo'uun qabne hundi oo'ee social media kana guutu akkamiin ulamaani tokko hidhamee badii tokko malee hidhamee akkamitti gartee social media irratti ajandaa taa'amuu dhabe kan jedhudha handhugaa rabbii baay'ee tokko natti dhagahame maaliif dirqama yookiin nam tokko jumlaadhaan yookiin ammoo sheekotii wanni jedhame guutuun akkuma gartee gaafa wayyaaneenis waan san beeki mallasilleen waggaa 20 booda kan inni akkas godhe bar biyya bulchaa waggaa 20 booda kan akkas godhe jalqaba suutuma suutaan abbaa barbaadu keessaa kaan farrajaa kaan taargaa kaan itti dhahaa haala sanii keessaa funaanaa gaafa boodarraa ammoo koree jumlaan kan inni hidhe waggaa 20 booda jechuudha akkasitti fudhachuu qabdan malee yookiin ammoo kunilleen ammatti hin danda'u wal bira oromummaa fi islaamummaa wal bira dhahuu hin danda'u garuu ammatti oromummaa jalaa balleessee achi booda itti deebi'a kan jedhudha dubbachuuf warri hooggantoonni amantii musliimaa kan gaafa dhihoo sabsabaa taa'uun organii aduu keessa dhaabaa oolan suni gahaadha maal fuula duraaf karoorfame kan jedhu ammatti hidhuu fi ajjeesuun doorsisuun maaliif qaalii kenna godhuu danii waan nuti hin barbaanne gootan jedhaniiti nama doorsisuu fi hidhuuni
yeroo qabanitti amma waan biraa waan tararra guddootiin biizitanii amma tana sossobanii bira dabruu barbaadan kanaafuu silaanumaa osoo qalbii qabaatanii yeroo inni biizii kana keessatti dirqisiisanii harka micciiranii goosisuudha ture jechuudha maaliif kun mirga bara ofiin of bulchuu fakkeenyaaf waa'ee koree majlisaa sanii wal qabatee jechuudha gaafsan amma callisanii ala dhaabaa oolanii biraa galanii lakki amma nama hidhaan jiru mootummaan kun maaliidha jedhanii amma bara hedduun dhugaa dubbachuuf sheekotiin hedduun yoo waa'ee oromummaatiif ati mootummaa kanatti dubbatte kasitti aaraa nama hedduun isaanii sooshaal miidiyaa kanatti walitti agartee jechuudha nuti siyaasan seennu maaliidha akkasiidha kan yeroo biraa lafa guutanii ajandaa godhatan jechuudha gaafa ammoo gaafni isaan iyyan gaafa kami gaafa jumlaadhaan akkuma wayyaanee san jechuudha jumlaadhaan cini naman eega gartee dhugaadha mootummaan kun yookiin ammoo humna qabaatee akka wayyaanee san achi gaha achi hin gahuun sun waan biraati beeki fakkeenyaaf jechaa jirra mootummaan kun sadarkaa inni keessa jiru walumaan agarra garuu haalli isaan isin godhaa jirtan haalli isin ofirratti godhaa jirtan ammoo haala akkasiiti nama hidhameef dubbachuun nama du'eef dubbachuun siyaasa miti namummaadha malee akkanatti akkana fakkaatu nam tokko maa du'a garaagarummaa ilaalchaatiif maa hidhama yookiin ammoo sheeka tahee maa hidhama manguddoo tahee maa hidhama jechuun yakka tokko malee maa hidhama jechuun siyaasa natti hin fakkaatu kanaafuu olamaan jalqabu maa hidhama akkamitti walii dhaban an kanatuun ajaa'ibsiisan keessattuu warri kalee miidiyaa kanarraa didichaa ture waan ajandaa hin taane hunda ajandaa godhachaa turani dhiifamallee naaf godha akkamitti hidhamuu aalima aalima biraa jechuun aalimummallee tarii gandaan adda qoodatanii jirtan akkuma tarii oromummaan fakkeenyaaf gandaan qoodamte hajen aalimummallee jechuun sheekummallee gandaan adda qoodatanii moo akkami kanaafuu baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisa annaa ajaa'ibsiisa sooshaal miidiyaa kanarratti argee sheekotii meeqa laaleetiin barbaachisa taanaan maqaalee dhooyinee gadi baafna jechuudha maaliif yeroo biraa wanti namoonni akkasii sun nutti hin gadi dhufe yookiin ammoo dantaa amantiitiif osoo hin taane dantaa isaa akka keessa jirtu beeknee namni hundinuu haa baruu fi waan biraatiif osoo hin taane jechuudha maaliif yoo dantaa amantiitiif taate yeroo abbootiin amantii kan akkanaa kunniin hidhaman maaliif hidhaman jedhamu yoo xiqqaate bara achi fakkeenyaaf warra achi ollaa san jiran jala deemaniitiin akka inni bahu gaafachuun maaliif hidhamee gaafachuun akkuma jiru ta'e sooshaal miidiyaan shora guddaadha taphata akkuma isin beektan sooshaal miidiyaa irratti ajandaa ta'uu qaba yeroo biraa ajandaa kan geenye ajandaa godhannaan holamaan maaliif hidhama kan jedhu haga tokko yookiin sigura yookiin ammoo akka gaafa saniitti jumlaadhaan koree waan jedhame hunda haga hidhamu eeguu osoo hin taane tokkoon haga gartee diinni akkanatti nama nyaatu eeguun tarii ani sirrii natti hin fakkaatu keessattuu hooggantoonni abbootiin amantii warroonni akkanaa kunniin hidhamuun kanaaf anaarra hidhamuu isaa caala sooshaal miidiyaa kanarratti na ajaa'ibsiise jala deebi sheekotii meeqa laalee jechuudha waa'ee kanaatiin wal qabatee kanaafuu hidhamaa keenyas rabbiin nu haa baasu waggaa kana 2022 kana keessatti rabbiin nagaya nu haa godhu biyya keenya san keessa rakkina hamatu jira biyya keenya sun rabbiin nagaya haa godhu adabduu moobaayilaa biraay hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaya naa tura